Miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo ABO kan ta'an obbo Mo'iboon Baqqalaa onkoloolessa 2 bara 2015tti daangaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi magaalaa Buraayyuu bakka addaa Saansuusii jedhamutti naannoo mana jireenyaa isaaniitti galgala keessaa tilmaamaan naannoo sa'a 1:00 ajjeefaman jechuun paartiin isaanii ibsee jira. Obbo Lammii Gammachuu sabquunnamtii adda bilisummaa Oromooti. Mo'iboon sochii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bara Master Planiidha kaasee itti sabaataa kan ture kora sabaa adda bilisummaa Oromoo bara 2017 taa'e keessatti hoogganoota biyya keessaa dhaabni biyya keessaati. Mo'iboon Baqqalaa isa tokkodha. Gumii sabaa ta'eeti. Ammayyuu Mo'iboon miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromooti. Ajjechaa obbo Mo'iboon ilaalchisuudhaan obbo Lammiin akkas jedhaniiru. Ji'oota duraa Mo'iboon magaalaa Buraayyuutti hidhaadha kan ture. Ammas lubbuunsaa garuma sanatti kan hin darbee. Rasaasaan rukutamuusaa malee nama ajjeese jechuun nuni ammatti waan adda baafne hin qabu. Obbo Mo'iboon erga rukutamaniin booda namoonni naannawaa sanaa kaasanii hospitaala Abeet magaalaa Finfinneetti argamutti geessanii tajaajila wal'aansaa argatanis lubbuun hafuu hin dandeenye jechuun addi bilisummaa Oromoo ibseera. Reenfi obbo Mo'iboon Baqqalaa har'a magaalaa Finfinneerraa gara bakka dhaloota isaanii godina Wallaggaa Bahaa Kiiramuutti gaggeeffameera. Obbo Mo'iboon kitaaba Dorrobaa jedhamus barreessuudhaan dubbistoota biraan qaqqabsiisanii turan. Ajjecha obbo Mo'iboon ilaalchisuudhaan sagaleen Ameerikaa Koomishinii Poolisii Finfinnee gaafatee Koomishiniin Poolisii Finfinnees odeeffannoo akka hin qabne ibsee jira. Qajeelcha Poolisii magaalaa Buraayyuu fi Koomishinii Poolisii Oromiyaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n ajjechaan obbo Mo'iboon qaama walabaatiin akka qoratamu gaafadha jechuun ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.